yerootti obboleessa keenya Abrahaamii wajjin walaloo dhaggeeffannuudha. Abreen achi as dhufee walaloo isaa Haayileenyaa sana nutti gadhiisa. Biyya Abree harkaan sifadha. Waaqayyo dachaa sinaa eebbisu. Edda barumsaa Yesus Kiristoos ka'eera. Maqaan isaa eebbifamu. Egaanis mata dureetti macaafa keessaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:18 waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniif gowwummaadha, nuyi warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti jedhe. Egaa mata duree walaloo waa'ee fannooti. Walaloonni eessaa egaa baay'ee miti yartuu isheen odeessaa matuma mataasaa buteen itti dhiisaa xiqqoona caqasaa gurra naali keessaa. Annan yaadadhaa jaalala safannoo cubbuu kootiif malee mudaan qabu minnoo danuu garafamee dhagni isaa qunca'ee du'aana oolfatettis tuttufamee baga nagaan geessanii guyyaa du'aa ka'uu leencichi Yihuudaa hangafni jagnootaa duwwaattan biseera Yesus nuuf ka'eera. Arfii du'aa cabsee nuyiif jedhee dhiphatee dhiiga isaa coccobsee nuuf jedhee gindillaas baatee cubbuu tokko malees dabarsee of laate. Jaalala ilma namaaf waan ta'e hundumtuu hammaaf daangaan qabu eenyu isaan hin gitu. Ulfina osoo qabuu nuuf jedhee kan salphate beenyaas nun gaafanne dhiiga isaan nu bitate. Balleessaa tokko malee nuuf jedhee waraanamee hattoota lama gidduutti nuufis fannifamee dabarsee kan of laate inni nuuf wareegamee nuuf jedhee kan du'ee Yesus du'aa ka'ee beenyaan nurran jiru isaan nurraa ba'ee kanati nuuf kaffalte wareegama dhiigaanii caljettee gannunniistuu nun dagattu haalaanii. Jaalalli kee dhugaadhaa kan hin qabne mudaa ani si qabaachuu kootiin argadheera waan hundaa. Ciminaaf jabina guddaa osoo qabdu gad of deebisuudhaan atis kan nuuf dhiigdu humtee nun ganne harka keenya qabdee ati tolaan miti dhiigaan nu bitatte beelaaf eeguun jennee waan hunda dandeessee nu hin bilisoomsuuf tarree attootaa teesse. Eenyu kan akka kee hamma jedhe ga'u guyyaa 3 booddee du'ee du'aa ka'u. Rakkina tarsaasee haala biyya lafaa ati hunda dursitee eenyutu si hangafa. Mismaara dandeessee gindillaas nuuf baattee alangaan reebamtee dhiiga coccobsitee ulfina osoo qabduu nuuf jettee salphattee nuuf jettee dheebottee hadhooftus kan nugde dhugaa osoo qabdus nuuf jettee kan dhiigde qooda koo naaf duutee abaarsa koo baattee dhiiga keessa lolaastee bilisa na baastee. Sababa cubbuu koo feete wareegamuu abbaan akka keetii eessattuun argamu. Eenyu ree kan laatu dabarsee lubbuu isaa nuuf jettee abaaramtee nuuf jettee duutee cubbuu keenyaaf jettee fannoo gubbaa ooltee eenyutu siin gitaa mootii waaqaaf lafaa du'arree jettee si duwwaatu hafa. Gonfoowwan qoraattii mataatti nuuf baattee balleessaa kee malees kan sitti qoosame du'a mo'ee kee Yesus dukkanichaa baga nagaan geessanii gammadaa ilichaa. Mata duree lammaffaan immoo iyyi kaaya lukkuu mata duree jettuudha. Iyyi kaaya lukkuu du'aa ka'uu gooftaa kan sabaaf labsitee seexanaaf miiltoo isaa kan abdii dhowwite. Du'aa farfii du'aa golgoleessitee baras Phexroosiin gaabbiif dammaqsite maaloo ammas iyyi kan rafe adammaquu inni waaqa ganes boo'ee mimmaaniin of adiquu kochoo kee rukutii iyyi batattisi warra of dagate waan yaadachiisi namni waaqa dhiisee filate waan fafaa iyyiti deebisi maaliif badee hafa namni waaqa dhiisee filate waan fafaa iyyiti dammasi maaliif badee hafa. Dabiyyi maaloo kan dheeha bari'uu ifti iddootti deebi'ee dukkana haa ari'u kan dukkanaan deemu gobaarree ejjetaa laftis bari'uudhaaf iyya kee eeggata. Egaa hin turin kaa dafiitii nuuf iyyi hirribaa dammaqee akka ka'uuf biyyi. Hoo addunyaa kanaa fi dhugaarraa fagaatee baay'een ba'ee fiigaa fannoo gooftaa gatee.
Dursee akka nyaanne waraabessi yuusee waaqatti hadeebi'u imimmaan isaa buusee akkan gateen deemne mana waaqaa banee akkan orman soorre sana sooru ganee abjuu waaqaan alaa iyyiin har'aa maqsii rafaa akkan turree fi waamiina dammaqsi iyyi yaa'indaaqoo iyyi kaalukkuu koo hirriba cubbuurraa dammaqsi lubbuu koo hirriba cubbuurraa dammaqsi lubbuu koo. Lukkuun isinii fayyitu. Amin. Mata dureen koo lammaffaan oduudha. Oduu guyyaa kanaa wajjin wal qabate sagalee bashannansiisaa wajjin walitti qabee isinii dhiyeesse. Akkana jedha. Oduuf taphootaan hammatame jedha. Akkam jirtu kabajamoo hirmaattota keenya baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha oduu bulluxxuu fi bashannansiisaa sagalee waaqayyoon handhuurame qabannee isiniif dhiyaanneerra. Haa dubbatu tulluun qaraaniyoo dhiigati daqqitee anan maalan beekee himaa gubaati dhoobsitee anaan oolchuuf jettee anaaf oolchuu keetiin jechuudhaan faarfata daawwit morkaa samoona kana gadhiisee gurra tiiktookeroota biratti iddoo guddaa argachuun mataa oduu ta'uudhaan viiraalii bahee akka jiru himameera. Dhimma ayyaana du'aa ka'uu ilaalchisee guyyaa har'aa lukkuu hedduun kiristaanota wareegama lubbuu isaan mudateen hospitaala distii keessa akka jiran firoottan isaanii gaafachuuf hospitaala dhaqan poolisii federaalaa Albee jedhamuun to'atamuun mana hidhaa seenuun abiddaan gubataa akka jiran beekameera. Itti dabaluun ani bishaaniin ani isin cuuphaa inni ana boodaan dhufu garuu abiddaaf hafuura qulqulluun isin cuupha jechuun hangafa du'aa ka'uu hoolichaa kakuu haaraa barbaadaa cubbamootaa fi karra saaqxuu tolootaa ta'e Yesuus Kiristoos dura misraachoo kan labsee hojjetaa Waaqayyo Yohaannis Cuuphaan utuu mana hidhaatti mormi isaa irraa hin citin sagalee misraachoo kana dhaloota kakuu haaraatiif ol kaa'eera. Kanaaf ergaa humna fannoo jedhu kana mirkaneessuuf amantoonni hordoftoonni amantaa kiristaanaa ergaa baga geessanii kabajaa jiraachuu toora maddeen miidiyaa kiristaanota addunyaa maraa afaan qabuun balbalumsaa jiraachuun beekameera. Akkasumas ergaa guddaaf guddummaa Yesuus Kiristoos dhiiga kakuu haaraa fannoo irratti dhangala'e kan yaadachiisuu fi ija yaada garaa namaa booji'uun Yerusaalem ishee haaraa kan amantootaaf akeeku faarfannaa yoomuu dagatamuu hin dandeenye. Leenca garaanii hangafa nagaa yaa Yesuus mootii laalisaa saroon mootii guddaa hidda daawwiti mootota keessaa akka nagga kee hin jiru akki kee ati ulfeeffamii waaqaaf lafaatti ulfaadhu malee bara baraan ulfaadhu malee jechuun aangoo du'aa golgoleessee du'ee du'a ka'uu Yesuus Kiristoos faarfatee faarfachiisuun sabaaf sablammii afaan Oromoo hin beekne illee faarfannaa kanaan kan gara mootummaa Waaqayyootti waamee qaraaniyoo jechuun golgoota yookaan iddoo lafee mataati jechuun ergaa baga geessanii faarfataa Magarsaa Baqqalaa faarfannaa isaarraa irra deebiin mana keessanitti akka dhaggeeffattan isin affeereera. Akkasumas faarfannaa fannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos gadi fageenyaan kan nama yaadachiisu mata dureen isaa humna fannoo keetiin anis humna argadhee anoo yaaddoon qabu sirrattaan boqodhee aggaamee fudhachuuf waamee dhageessifachuu Yesuus irraan baree boqodhee jiraachuu jechuun Yesuus waggaa 2000 dura guyyaa har'aa kana humna du'aa dhiigee ka'uu isaa faarfatee faarfachiisuun toora yuutuubii fi sooshaal miidiyaa irratti kan dhoobee faarfataa qajeelaa waggaarii faarfannaa isaa isin affeereera. Akkasumas macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 lakkoofsa 5 tokkoffaa Phexros lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 sababeeffachuun inni garuu balleessaa keenyaaf waraanamee sababii akka keenyaafis reebamee caccabsamee nuyi nagaa akka argannuuf inni adabame madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame Kiristoos dhiiga isaa sagati jabeessaan isin fureera jechuun karaa Isaayyaas raajichaa akka katabame isa ture bakka bara kakuu haaraatti dhufee dhalatee ilmi Waaqayyoo hangafa du'ee du'a mo'ee ka'uu isaatiin du'aa fi aangoo du'aa golgoleessee qaraaniyoo irratti cinqaarsuun golgaa mana qulqullummaa oli hamma gadiitti tarsaasuun diinummaa namaaf Waaqayyoon gidduu jiru diiguun si walitti gadi bu'ee arfii du'aarra ejjetee seexanaaf ergamoota isaatti balbala cufee nu ijoollee isaaf boqonnaaf jireenya bara baraatti galcheera jechuun
hundeessaaf abbaan mul'ataa TV ifa fayyinaa yeroo dhukkubsataaf kadhatan you are free in the name of Jesus jechuun kan beekaman raajii Geetahuun Immiruu yookaan immoo abbaa goofaree jedhamuun kan beekaman kitaaba isaa mata dureen isaa madaa'uu isaan fayyifamtan jedhu barreessanii waldaa kiristaanaaf amantootaaf akka raabsan karaa Mo'aa TV interviyuu isaanii irraa dhageenyeerra. Kanumatti dabaluun faarfannaa sammuuf onnee namaa gurguteessu jireenya namaa eessa akka dhufee eessatti akka xumuramu yaadachiisu faarfachuun booyyee nyaatiin qubne dhiqatee dhokkaa'u nama safuun beenne imaanaa ol kaa'u booyyee nyaatiin qubne dhiqatee dhokkaa'u nama seenaan beenne imaanaa ol kaa'u akka nama waggaa kuma taa'uuf malee adoosaa gurgurne adoosaa gurguree akaldaamaa dachee bu'aa dhiigaa kan du'aatti laattee nama nagaa akaldaamaa dachee bu'aa dalgaa wantat gochaa jirtu waaqni argaa jechuun seenaatti waamama Yihudaaf akkasumas du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos walaleessee daleessee faarfatee faarfachiisee guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu baga geessan kan isiniin jedhe faarfataa Dastaan Sarmuu kan aadaarraa. Gola beeraa waan na dhaggeeffattaniif galatooma.